Mooticha biyya Hindii Malik Ambarii jama bara 1549 hamma 1626 kan jiraate yommuu ta'u Malik Ambarii dhaloota Oromoo mootii ta'uudhaan mootummaa biyya Hindii bulchiidha. Yeroo akka arraa hin ta'in ummanni Oromoo talii fi Israa'el jidduu diriirfatee kan jiraachaa turedha. Yeroo kanatti ummanni Oromoodha ragaan isa kanaatis aftaloo karaan badee Israa'el karaa namaate intaloo harmi jige haadha intalaa garaa namaate gurbaan gaalee naanneessee abbaan gurbaa gaalee namaate jechuudhaan kan afoola isaatiin ibsachaa ture. Aftalii fi Israa'el jidduu eenyuyyuu taanaan akka isa cinaa socho'aa hin turin akkanatti kan afoola isaatiin ibsachaa ture. Yeroo kanatti diinonni iddoolee garaagaraa irraa dhufan uummata Oromoo jidduutti dhibee uumuudhaan kan uummata Oromoo jidduutti ibidda balaa qabsiisuudhaan uummata Oromoo akka fadhanitti olii gad qabanii bituu eegalan. Ummanni Oromoo sirna akaakilee fi abaabilee isaa sirna gadaatiin kan of bulchaa ture yommuu ta'u sirni gadaadhaatis sirna walqixxummaa lalisu sirna diinaa fi fira ta'uudha. Kana wajjin wal qabatee ummanni Oromoo hanga jaarraa 16ffaatti kan takka diinaaf mataa gajjee hin beekne sirna walqixxummaa uumaa fi uumama isaa kabajee jiraatu ummata nama jaalatu namallee hammatudha. Ilma galmaa abbaa gadaa rituu jamaa bitsuu jamaa lakkaan tana abbaa gadaa ilma galmaa yaada Oromoo shaamaa waaqaa gadiini nama oliini suma akkasuma የተሰኘው እንደ አክሱማ የተባልከው ፍጹም ጀማ ለካ አንተ ነህ አጋኡጋ ሊጋሎ ummata kana iddoo seenuudhaan diinni walitti buusuudhaan akka isaaf tolutti akka fedhe godhaa ture. Diilota haala kanaan ummata Oromoo irratti miidhaa gaggeessisaa turan keessaa warri Baargamaatis isaan tokko. Baargamaa dhufuudhaan diinni Baargamaatis akkuma diina warra biyya keessaatti kan ummata Oromoo irratti miidhaa garaagaraa gaggeessisaa ture. Dhaalee kanneen keessaa sirni daldala garbaatis isa tokko. Kanani nautu numero baguyan iniram patantu biadati sena. Dhalota Oromoo mootii ta'uun waan abuuf qabduudha. Akaakilee fi abaabileerraa lakkaawwachaa dhufteedha. Ummanni Oromoo kan akaakilee fi abaabileerraa lakkaawwachaa dhufeedha. Carraan galmee seenaa gaarii dhooysuu, maysuu, gubuudhaan barbadeessuu Oromiyaa dhiphisuu fi Oromoo xiqqeessuu kan hanga arraatti ummata Oromoo irratti raawwachaa turee fi raawwachaatis jirudha. Dhugaan jirtu garuu tadhooysuun taane kan maqaadhaan lafarraa owwaachaa jirtudha. Walgaa Oromoota wiirtuu maachaftuu lamaa Finfinnee biyyi tufaan akkamii gurgurama. Didi maaliif godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti du'ii lafa kee lakkisini. Eenyu baashiitti gurbaa kan dheeraa nati nuuf karoo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama. Gaaddisa tumaa seeraa feera jaffeetu lama
Higumaan si tiksina nutis kaane tokkummaan kanaafi gurbaa barataa biyyaa reegame booree baafata ilmi guddifachaan as galee maaf nutti ta'a silmi gudeedhaan hin dhalanne kanaaf saba unkuraa osoo Oromoo ta'ee maaliif biyya gurgura Oromiyaa biyya koo meeqasiif itimame dhiigan si tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame seenaa guddaan daganne sirraa qaamna Finfinne kanaafi garaan keenya yoomuu kan sin daganne dachee seena qabeetti yaada gootota kumaa bara dheeraaf kabajaan jiraattee barana diinni si murgitu guddataa araddoo maaf diinaan dhuunfatama kee guutoo wasarbiif kee qajeelaa dooyyoo badoo dachaas faatture kan gadi hin jenne roorroof Finfinnee dubbadhume kan nyaatte soraaloome goonni guraaraa lataa asirratti fannifame bara waaree golollee keenya turte gullalleen bara daalacha waamii biyyoom gurgura Oromoon mootomuun waa arra qofaa miti waa arma qofaa miti sirni mootii sirni gadaa sirni raabaadorii bareentumaa kan ummata Oromootiif ragaa bahuu danda'udha. Seenaan Oromoo dhooysan baduu didee heera isaatiin buluun waan hafne booddee artisti Dr. Ali Birraan kan akkana jechuudhaan wallise. Mooticha biyya Hindii Malik Ambarii jama bara 1549 hamma 1626 kan jiraate yommuu ta'u Malik Ambarii dhaloota Oromoo mootii ta'uudhaan mootummaa biyya Hindii bulchiidha. Malik Ambarii jaarraa 16ffaa keessa gosa Mayaa jedhamu irraa Afrikaa ba'aa Itoophiyaa naannoo Harargeetti kan dhalate. Akka barreessitoonni seenaa jedhanitti gosti Mayaa kun lola xiyyaa darbachuutiin baay'ee akka beekaman ni himama. Gosti kunis yeroo san Haramayaa gaara dangaggootii hanga Carcar Cirootti qubatanii akka jiraniitu seenaan himama. Akka seenaan tokko jedhutti gosti kun yeroo san Haramayaa gaara dangaggootii hanga Carcar Cirootti qubatanii akka jirantu himama.
boodarra achuma bahaa jiddu galeessaa Iraaq Baagdaaditti takkarra lamarra sadii magaalaaf kan dhiyaate nama Qaasim al-Baagdaadii jedhamuuf kan gurgurame. Qaasim al-Baagdaadiin isa qabee gabaa Makkaatti kan dhiyeesse. Gabaan Makkaa kun ammoo jireenya isaa kan jijjiire ta'uu barreessitoonni seenaas ni ibsu. Kana kan bitate muummee ministeera Nizam Shah Shingis Khanidha. Jaarraa 16ffaa keessa kibba Hindii bulchiinsa Deekaan keessatti aadaalee fi Hindiin bulchiinsa Deekaan keessatti aadaalee fi amantaaleen garaagaraa kabajamanii walqixxummaan keessa jiraatanidha. Gabroonni Afrikaadhaa bitamanis baay'inaan akka keessa jiraatan barreessitoonni hedduun ragaa kan bahu. Habashoonni hedduun ammoo bilisa ba'anii loltummaa akka tajaajilaa turan seenaan ni dubbata. Loltoonni Habashaa kun amanamummaa fi gootummaa lolaatiinis akka beekaman ni dubbatama. Isaan tokko Maalik Ambaarii namni kun Maalik Ambaar akka ilmoo isaatti kunuunsuun afaan Arabaa fi Faransaayii akkasumas beekumsa waraanaa fi taligaa bulchiinsaa akka barsiise ni himama. Suutuma Sultaan Maalik sultaanota Nizam Shah Shingis dabareen akka tajaajilu kennameef gaafa Hinditti moototaaf gurguramus muuxannoo kana guddifachuun masaraa keessatti hanga waraana dursuu gahee boodarra jabaatee dhiya Hindii Deekaanitti lammiilee Afrikaa dhalattoota Habashaa 1,500 loltuu mataa isaa jaaree sultaanota Deekaan kan Nizam Shah tajaajilu jalqabe. ጥቁር ፈርዖን ልሳን ያዴ አዳ ፀሐይ ብርሃን የአዱሊስ አዱኛ ኪዳን አባ ገዳ አባ በዓል የቅድመ አክሱማዊት ቃል ያሰርቱ በሮች መሰላል የማለዳ ንጋት ጸዳል የኦሩስ ኦሪሳ ተምሳል ለካ አንተ ነህ Malle godaane ilmi maayaa gurraacha afran qalloo waraanaan gatee fixe billaacha jechuudhaan afoolli kan seenaa ilmaan afran